بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتك إن يابكم أجرتن هندوتي نجين ربي رحمة نيسا بركان نيسا سنرها جرات جدا أرى سجنتانا فردي سيني في ديادي ملتو لك يا ما غرغدوتان إسجدو هنگا ملائكاني guyyaa qiyaamaa akka inni dhaabbatuu fi xurumbaa afuufuu hangan afuufutti kan jiru waan sanaan gabaabsee isiniif himuu yaala. Wanti kun mata dureen kun maaliif barbaachise isa jedhurraa hogga kaanu mata dureen kun guyyaa qiyaamaatti amanuudhaan kan wal qabatudha. Guyyaatti qiyaamaa amanuun immoo harkaana imaanaa keessaa isa ijoodhaa fi isa bu'uuraati. Sababni inni barbaachisuuf namni yoo waa'ee qiyaamaa kanatti amane yoo guyyaa qiyaamaa fuuldura rabbii itti kaafame waan hojjete irratti miindeeffamu badii balleesse irratti adabbii akka adabamu yoo beekee jedhe gizee duniyaa kanarra jiru haala badii hundarraayyuu akka inni fagaatuu fi waan khayrii irratti akka inni jajjabaatu toltuu hundarraayyuu akka inni qooda fudhatu isa godha waan ta'eefiyyi waa'ee ghaybiyyaata kanatti amanuun bareechee barbaachisa. Waa'ee guyyaa qiyaamaa yoo kaafnu qiyaamaa kana rabbiin yawmun adhiim guyyaa guddaa jedhee waame. Guddina isaa kanarraa ka'eetii maqaa adda addaatti moggaase rabbiin quraana keessatti as-saakha at-taamma al-waaqi'a kan gurra nama dhoosuu ka'uu ulfinni isaadha kan balaa guddaa kan sadarkaa isaa dugda nama cabsu waan maqaa adda addaatti rabbiin isa waame jechuudha. Inni immoo nurraa guyyaa ghaybiiti eenyunuu hin beeku yoom akka inni dhaabbatu sa'aatii kam akka inni dhaabbatu sa'aatii kamirratti duniyaattiin kun baddee gara duniyaa isatti aanutti akka darbinuu hin beenu garuu maal nutti hime rabbiin mallattoo isaa nutti himee jira. Yeroo mallattoon akkanaa argamee jedhee qiyaamaan kun dhiyaatteetti kanaafuu itti qophaa'aa waan jedhu rabbiin nutti himee jechuudha. Mallattoon qiyaamaa kun akka beektoleen kaa'anitti lamatti baasaniiti kan isaan kaa'anii. Mallattoo xixiqqaa fi mallattoo gurguddaatu jira. Mallattoon xixiqqaan kun hanga ammaatti baay'inaan argamee inumaayyuu gara parsantaa 90 argamee darbeera jechuu danda'ama. San keessaa inni jalqabaa ergamuun Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam mallattoo qiyaamaa keessaa isa tokko qiyaamaan dhiyaachuurraa. Kanaaf ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam maal jedhanii bu'ithtu ana wassaa'atu kahaatayn aniif qiyaamaan akka kanatti ergamne jedhan. Hanga qubni isinii akeektuun kuni quba guddaa biraa haftuyyi ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam qiyaamaa biraa hafanii jechuudha. Akkuma kana qilleensa qiyaamaatii bubbisuutti dhihaateeniyyi jalqaba qilleensa qiyaamaa keessan ergamee jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Du'uun isaanillee mallattoo qiyaamaa keessaa isa tokko. Akkuma kana fitnaawwan eega ergamaa Rabbiitii uumaman alayhi salaatu wassalaam kanneen akka ajjecha Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan mallattoo qiyaamaa keessatti ergamaan Rabbii kan sallakkaan keessaa tokko alayhi salaatu wassalaam. San booda mallattooleen baay'een kanneen akka fitnaan lolli baay'achuu keessumaa naannoo giddugala Shaam kana keessatti lolli baay'achuu ergamaan Rabbii nutti mane alayhi salaatu wassalaam akki Bayt al-Maqdis baruma Umar keessa banamuu sunu mallattoo qiyaamaa keessaa kan ergamaan Rabbii nutti lakkaa'antu jira. Hoggansi ummataa yookiin immoo dura bu'ummaan nama hin malletti hirkifamuun mata saa'a jedhe namichi tokko dhufee ergamaa Rabbiitiin alayhi salaatu wassalaam qiyaamaa yoomi jedhee gaafannaani إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة يرو دمي tokko nama abbaa isaaf hin taane nama ga'umsa isaa hin qabnetti hirkifame wallaalaan abbaan hin malle nama hogganee jedhe qiyaamaa eeggadhuu jedhan kun mallattoolee xixiqqaadha argameera akka jiruun jechuu dandeessa. Fakkeenyaaf hadiisa Jibriil keessatti ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam mallattoolee qiyaamaarraa yeroo gaafataman maal jedhani أن ترى الحفاة العراة العالة رئاء الشاء يتطاولون في البنيان نمون هيين كان kophee caammaa kaa'atullee hin qabne huccuu bareedaa uffatullee hin qabne kan sila kaleessa re'ee tiksuu har'a abbaa qabeenyaa ta'ee gamoo gurguddaa ijaaruudhaaf gaafa inni wal dorgomuu jalqabe qiyaamaan dhiyaateera qiyaamaa eeggadhuu jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam mallattoo qiyaamaa keessaa tokko isa kan. Akkuma kana ilmi haadha tuffachuun yookiin immoo antalidal amatu rabbatahaa garbittiin gooftaa isii da'uun mallattoo qiyaamaa keessaa tokko jedhan. Isa kana jechuun maa inni baay'inaan ilmaan haadha ofii tuffachuun haala hin taanetti haadha lakkaa'uunis mallattoo qiyaamaa keessaa tokko. Firooma kutuun fawaahishni badiin sagaagallee adda addaa baay'achuun dirree bahaa mul'ataa deemuun akkuma kana
ollaan haqa ollaa balleessuun kun mallattoo qiyaamaa ergamaan rabbii nuuf lakkaa'an xixiqqaa keessaa tokko. Inni kun baay'een isaa dhufee darbeera, parsantaa 80-90 darbeera jechuu dandeenya. Har'a garuu kanan hanga ta'e itti xiyyeeffadhee isiniif kaasuu yaade maa inni mallattoolee qiyaamaa warra gurguddaadha. Warra gaafa jarri dhufee jedhe qiyaamaan dhufuunsaa eenyuufuu yaqiina ta'e, eenyunuu shakkii keessan seenne, dhumneerra salphanneerra jechuu kan eenyunuu murteeffatee beekuudha. Jarri sun gaafa dhufanii jedhan akka masubaan tokko yeroo kirriin isaa citee jedhee aluma tokko gadi bu'e hundinuu gadi harca'ee dhumu, mallattooleen qiyaamaa gurguddaan gaafa jalqabanii jedhan achumaan gadi harca'anii dhumu. Mallattoolee jara kan ammoo namni sirriitti hubatee jedhee maalummaa duniyaas ni hubata, maalummaa akhiraas ni hubata. Kanaafanii mallattoolee qiyaamaa gurguddaa keessaa isiniif kaasuu yaale. Mallattoolee qiyaamaa gurguddaa kana baay'inaan kan beekamu kurnantu beekama. Al-alaamaatul kubraa al-ashr, mallattoolee qiyaamaa gurguddaa 10 jedhameeti kan beekamu. Sana dura garuu mallattoon tokko kan jiru maan inni khuruujul mahdi, nama mahdi jedhamu kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam dhufee ummata kiyya kana hoggana jechuun itti mantu jira. Mahdi namni jedhamu kun fuuldura dajjaal kan dhufu ummata ergamaa rabbii kana alayhi salaatu wassalaam isaanii badii adda addaa keessa, zulmii miidhaa keessa jiranu dhufeeti maal godha nam kuni haqa walqixxummaa bilisummaa kan labsu ta'a. Nama kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam yeroo nutti mani ardiidhaayyii qad imtala'at jawran wa zulman fayamla'uhaa adlan wa qistan jedhan. Namni kun dachii kanaa miidhaadhaa fi badiidhaan guutamtee jirtu haqaa fi dhugaadhaan guuteetii hogganaa jedhan. Nam kun maqaan isaa eenyuun hogga jedhan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam yuwaatu ismuhu ismii wasmu abii isma abii jedhan. Maqaan isaa maquma kooti Muhammad jedhama. Maqaan abbaa isaasii akkuma maqaa abbaa kooti Abdallaa jedhama, Muhammad ilma Abdallaa jechuudha. Namni kun gosti isaa ergamuma rabbiitti gala alayhi salaatu wassalaam. Ilma Huseen ibnu Ali ibnu Abi Xaalib dhaqee akkasitti seena. Inni kun namuma siichi dhalatu kan ergamaan rabbii mallattoo adda addaatiin himan nama Madiinatti dhalatu akka inni ta'eedha. Yeroo inni dhalatee jiraatu kana keessa badiin adda addaa mootoleen jiran, mootolee zulmii irratti wal gargaaran miidhaa adda addaa hojjetanidha. Yeroo kana keessa miidhaa kanarraa baqateetii gara Makkaa deema. Yeroo inni gara Makkaa deemu mootoleen kun isa balleessuudhaaf yeroo inni dhaqee Ka'abaatti baqatee Ka'abaa bira gahu isa balleessina isa ajjeefna jedhanii waraana qopheeffatanii waraana kanaan isatti duuluudhaaf yeroo jarri dhaqanii bakka Baydaa jedhamu gahanu rabbiin jalqaba jaraa aakhira jaraas gadiin kuta. Yeroo kana walakkaan jaraa hafee lallabee waama. Yennanni waamee ka'u isas achiin gadi kuta. Dhaqanii san argatanuu jechuudha haramatti yookiin immoo bakka masjida حرما يوكين كعبا برت إذا كان رتر كما ربي قافتمني عليه الصلاة والسلام كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم أكون تدچين جران قد كتما نما جرى الرانتاني تو جرى كيس جرى جدني أيون كنيا عايشان كما ربي قافتناني إيه كتما garuu guyyaa qiyaamaa hundinuu niyyaa ofii irratti kaafama. Kara deemaan isaan keessa jiru namnitu odeeffannoo adda baafachuudhaaf dhaqes namni dirqiidhaan oofamee dhaqefi dachiin ittiin gadi kutama garuu guyyaa qiyaamaa hundinuu niyyaa isaa irratti kaafamaa jedhan. Ogguma kana Ka'abaa jala bakka jirutti halkanuma tokko rabbiin isa tolchee ummanni itti yaa'ee waadaa isaaf seenee ummata kana hoggana. Ummata kana hoggoneetii badii adda addaa kana loluutti qabsaa'utti eegalaa jechuudha. Osoo qabsaa'u gara Shaam deemeeti kan inni qabsoo eegalu. Yeroo inni Shaamiin deemee qabsaa'ee ummata Room warra badii adda addaa diddiriirsanu fuuldura dhaabbatee jara injifatee jeeshii Room jedhanii kan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam dubbatantu jira Shaamiin keessa jechuudha. Warri Shaamiin keessa gaafa sana qabsaa'anu filatamtoota addunyaa yeroo sanaatti jedhan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Yeroo jarri ummata Roomiin waliin loluu deemanii jedhan waraanni isaanii bakka saditti qoodamaa jedhan. Harka sadi keessaa tokko duuba deebi'eetii baqataa jara kanaaf rabbii yoomuun araaramuu jedhan. Harka sadi keessaa tokko immoo karaa rabbii keessatti wareegama afdalu shuhadaa'u ahli al-ard. Warri sun warri karaa rabbii keessatti gizee sana wareegame caalaa warra dachii kanarratti jiru wareegameetii jedhan. Harka sadi keessaa tokko immoo rabbiin jara nassareetii warra Room yookiin Awurooppaa yookiin Ameerikaa har'aa ittiin loluu dhufe kana harka jaraatti injifatamanii jedhu. Jara haala kanatti injifatee jiru fitinaan guddaan
kan ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam sirriitti ummata isaanii barsiisan kan nabiyyoonni hundi nabiyullah nuuhii jalqabanii ummata barsiisaa turan masiihu dajjaal kan jedhamu masiihu dajjaal kan jedhamu dachii kanarratti rabbiin isa baasa masiihu dajjaal kun makhluuqa akka ergamaan rabbii nutti manitti alayhi salaatu wassalaam ammallee kan bahra keessatti hidhamee jirudha gaafa ol bahee jedhu hojiin inni hojjetu hundi isaa badiidha dachii kana irratti badii waan jedhame hunda diriirsa rabbiin waan hedduu isaaf laaffisee waan akka raajii adda addaa namoota agarsiisee namoota kana kafarsiisa namoota kana jallisa yeroo dhufee jedhu arrabbii ana hordofaa anaan bula ana qofa gabbaraa jedha namoonni baay'een qalbiin isaanii iimaana irratti gadi hin dhaabbanne achumaan isaan bulanii isa jala deemu rabbiin immoo fitnaa hedduu isa duukaa erge akka ergamaan rabbii jedhanitti alayhi salaatu wassalaam eega dachiin kun kan laqamte kaasee hanga guyyaa qiyaamaatti fitnaan akka masiiha dajjaal lafa kanarra hin jiru jedhan ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam masiihu dajjaal kun ijji isaa tokko ijji isaa inni mirgaa ballaadha ijji isaa ballaadha haa ta'u garuu rabbiin akka namni adda baafatuuf kanatti godhe akkuma kana gidduu ija isaa lamaanitti kaafira kan jedhutti mallatoon irratti barreeffamee jira namichi kun yeroo dhufee jedhu fitnaan inni qabu keessaa tokkumaa inni gaafuma bahu guyyaa 40 dachii kanarra tura guyyaa 40 keessaa guyyaan isaa inni jalqabaa hanga waggaa tokko dheerata inni lammaffaa hanga ji'a tokko dheerata inni sadaffaa hanga torbii tokko dheerata inni hafee akkuma guyyootii keenya jechuudha sa'aatii 24 ta'a nam kun dachii hunda waliin ga'a makkaaf madiinaan qofa seenuu hin danda'u makkaaf madiinaan ulaa seensa isaaniirraa maleekaatu dhaabatee isa ari'a yeroo inni dhufee madiinaan itti dhihaatee lafa cirracha wahiirra dhaabbatee achi jedhe madiinaan yeroo 3 urgufamtee munaafiqoonnii fi kaafiroon achi keessa jiran gaditti yaa'aniiti dajjaalin simatu waan dajjaal qabu keessaa kan ergamaan rabbii nutti mana alayhi salaatu wassalaam ummata wayi tokkotti dhaqa ummata tokko natti amanaa rabbii keessanii jedheeti isaan waama yeroo kana itti amananii warri kun gaafa isatti amananii jedhan loon isaanii kun akka sila jirurra gabbatte gurruun isii aannan sirriitti buufte qabeenyi isaanii kun isaaniif tola ummata biraatti immoo dhaqee natti amanaa jedhee isaan waama isatti amanuu didanii isa mormu yeroo jarri isa mormanii jedhan qabeenyi isaan sila qaban goge loon isaanii aannan dhabde isiin kan duute rakkatanii fitnaan guddaan isaan mudata jechuudha fitnaan kana caalummoo nama tokkotti dhufeetiyyi inni kun qabri abbaa keetiiti qabri haadha keetiiti jedhee isa gaafata qabri abbaa kootiiti qabri haadha kootiiti isa jedhe yoon abbaa keetiif haadha kee kaasee siin dubbachiisee jedhe natti namantaa jennaan mee kaasi jedhe asiin iyyi dhaqee qabricharra ejjatee dhiite kai jedhee isa waama yeroo kana shayxaanni suuraa abbaa isaatiif suuraa haadha isaatiin ol ka'eetiyyi yaa ilma keenya inni kun rabbii keeti itti amanii jedhee itti isaa dhaamee deebi'ee ciisa hubadhaa hanga guyyaa qiyaamaatti namni hin kaafamu garuu rabbiin fitnaadhaa jedhee shayxaana suuraa jaraatiin kaasee ittiin dubbatee itti amanii jedha meelaale iddoo kana dhaabadhuuti ati abbaa keetiif haadha keeti suuraa jaraatii ka'ee kun rabbii keeti itti amani siin jedhu yoo imaana cimaa hin qabaanne namni kamuu bakka sanatti fattanamuun isaan oolu nam tokkicha kan inni miidhaa guddaa irraan ga'u kan ergamaan rabbii nutti mana alayhi salaatu wassalaam namni imaana gahaa qabu tokkotu masiihu dajjaaliin kanatti dhufa yeroo dhufee jedhee jalqaba dajjaal gaafa bahu naannoo Iraan keessaan ba'a bakka Asfiyaan jedhamu Asfiyaan kun Iraan keessaa Yahudota keessa baay'ata akka ergamaan rabbii jedhanitti alayhi salaatu wassalaam Yahudota 70,000tu huccuu faaya adda addaa kan waan akka maallayyoo barmeetaa jedhamu kana uffatee duukaa deema namicha kana arganiiti isa qabanii rabbii keenyatti namantuu jedhu namo iimaana qabu shabaaba kana jennaan lakki rabbiin keenya akkanaa miti inni kun ijji isaa bal'aadha kaafira jechuu maal jedhee morma yenna kana gariin ajjeefna jedhe gariin ajjeefna jedhanii fuudhanii dajjaalitti geessu dajjaal fuudhee isa qabee rukuchiise mataa isaatii kaasee hanga qaama isaa kana bakka lamatti kutee ka'eet walakkaa isaa deemee ol ka'e jedhee isa waama ol ka'a amma wanatti namantu jedhe kolfaa itti dhufeeti lakki reefuun boosirriitti hubadhe ati masiihu dajjaal kijibaa isa soba nama gowwoomsu ta'uu kee reefuun baree jedhe yenna kana hogganni isa gorra'uu jedhu rabbiin kanaa isaa sibiila godhaa asumaan isaa wajjiniin ibiddinii fi jannanni jira
ibidda isaa keessa fuudhee buusa akka ergamaa rabbii jedhan alayhi salaatu wasalaam jannanni inni qabatee deemu ibidda jahannamaa jedhan ibiddi inni qabatee deemu immoo mu'minootaa fi jannataa jedhan namni dajjaaliin qaqqabee jedhe kanaafu ibidda isaa keessaa buu malee jannata isaa keessa hin bu'inii jedhan yoo isa qaqqabdanii jettan suuratul kaafiin itti qaraa jechuu ergamaan rabbiin itti mana alayhi salaatu wasalaam dajjaal kan inni du'u Filisxeeniin bakka Baabulluddi jedhamutti osoo dajjaal akka kana ummata hacuucaa ummata miidhaa jiru mallattoon biraa Ciisa ibnu Maryam ergama Ciisa ibnu Maryam kun nabiyyi rabbii filatamaadha fuuldura nabiyyi keenya kan ergameedha inni kun osoo dajjaal akka kanatti jiru Dimashqaan keessatti bakka Manaaratul Baydaa minaaraa masjidaa adi Dimashqa keessaa naannoo bahaa kan jiru irratti bu'a yeroo inni bu'ee jedhu kun Mahdiinii fi hordoftoonni warri isaa wajjiniin jiranu isaan dajjaaliin loluudhaaf qophaa'aa salaanni subihii isaanitti geenyaan subihii adhaannatanii dhaabbataa jiru Mahdiidhaaf fuuldura bu'ee subihii salaachisuudhaa ka'aa jiru Ciisaan malaayikaa lamaan irra harka isaa akka kanatti kaayyatee huccuu faaya qalama dibame uffate yeroo inni gad jedhe mataa isaarraa akka hunnoo gadi dafqi gadi bubu'a yeroo ol jedhe immoo irraa gadi harca'a dhufee achitti bu'ee jennaani ati dura bu'i nu salaachisii jedha Mahdiin lakki salaanni kun siifii qaamame jedheetiyyi didee Mahdii dura buusee osuma nabiyyi rabbii ta'ee jiru ati nu salaachisi jedhee isa dura buusee nabiyyi rabbii namuma miseensa ummata kanaa tokkotti hidhatee salaataa jechuudha Ciisa ibn Maryam yeroo subihii salaatanii ka'an mee banaa qaawwa sana jedhee inni banee jedhu gara dajjaalitti achi ba'a eessa bakka Baabulluddi jedhamutti dajjaal gaafuma Ciisaa argu akka ashabon yookiin soogiddi yeroo bishaanitti namme baqutti achumaan baqa isa baqachuu jalqaba innis loltoonni dajjaalis Ciisaan ariifatee isa qaqqabeetiyyi bakka Baabulluddi jedhamtutti isa ajjeesa waan kanarraa qabxii tokkotu jira dajjaal eessaa ba'a Iraaniin keessa biyya Raafidaa yookiin Shiyaatii ba'a eessatti ajjeefama biyya Yahudaatti ajjeefama achi kan isa